Geeffasitti nima qaamni saalaa dhiiraaf dubartii dureessa ture beektaa? Asirra ture laa kunoo addarra ture. Addarra laa kunoo addarra ture. Kanaan booda waynee aduun na ajjeese jedhe hin dubbata dur qaamni kee hundisaa iji kee hin dubbata gurri kee hin dubbata miilli kee harki waan hundumti kee hin dubbatan inaasaa afaan qaba hundumtu. Waynee aduun na ajjeese naan waaqayyo maal godha fuudheetu miilla kana jala kaa'ee kunoo la miilla jala asuma asirra godhe la asirra miillarra godheen. Kanaan booda waynee gufuun na ajjeese inqifaatiin na ajjeese achi fuudhee amma immoo luka gidduu godheen. Ammas immoo waynee ajjeese muqat gaddaneen jedhe. Imma kee bakka achuma taa'i bakka jedheen bakka achitti hambise. Kanaafuu dhossaa wanti jedhamu waaqayyo waan dhossaa isin uumu waaqayyo ofii isaatiin ifa. Miliyoon jireenya jiraataa keessatti waa baay'ee godhaa turteeti. Paantii godhatte paantii dubartii rabbiin qaama dubartii yookiin paantii dubartii madhoyse isa godhattee handala gubbaa deemaa turtee tiiktookii dalagaa turte. Kanaafuu rabbiin itti sin gaafatu gaafii tokkoffaan pooyintii hin qabu. Paantii dubartii kaawwatte maalikoo waaqayyoo yookaan rabbiin paantii uumeera hin uumne tokko hin uumne. Dhaggeeffadhu laasittiin himaa. Fakkeenyaaf an akka amantii Pirotestaantiitti Iyesuus Kiristoosii abbaa fedhe yoo ta'u nabiyyootas haa ta'u waan garagaraas haa ta'u suufiin uffanne paantiin illee hin jiru yeroo sana caammaan illee yeroo sana hin jiru. Yoo Iyesuus Kiristoosiin fudhannee ilaallee jaalabiyaa akka fiilmii irraa arginutti inni fiilmiidhaan malee inni dhugaa miti. Yesuusiin footoo sana namni arge hin jiru. Inni sobaa muudiidha inni uffata isaa jaalabiyaa musliimonni uffatan uffatee barsiisaa ture. Paantii qabaa Yesuus hin qabu. Xuutmaajaa qabaa hin qabu. Chaappistikii fi lippistikii dibataa hin dibatu. Mataan gurraacheffata hin gurraacheffatu hin dheereffata malee akka fiilmii irraa arginetti jechuudha. Kanaaf paantii dubartii yookaan xuutmaajaa dubartii wanta hin kaawwadheef dhagaa irratti biddeen wanta nyaadheef ishii udaan nyaatedhani wanta udaan nyaadheef wanta gogaa saawwaa uffadheef kun anaan mootummaa waaqayyoo yookaan jannatarraa wanta na fageessu tokkollee hin qabu. Garuu kana kee jannatarraa na fageessu maayini akka musliimaatti arkaana musliimaa shanan sana yoon hin eegne ta'e akka wangeelaatti immoo yoon abboommi kurnan sana hin eegne ta'e jannatarra na fageessuu danda'a malee haalli uffannaa haalli nyaataa anaan mootummaa waaqayyoo irra nan fageessuu hin jedhan. Aizul. Gaafii naan deebine. Kan si gaafate kabira kaati gaafisa. Mootummaa waaqayyoo yookiin paantii kaawwatee jira jette. No. Qaamni dubartii tokko ittiin dho'ifamu yoo fiilmii taate hin shaffana akka paantiitti jira akka paantiitti hojjetamee jira. Sigalee yoo akka fiilmii ilaaltu jechuudha. Sigalee mi akka paantiitti zooramee qaamni siin dhokataa jechuudha. Qaama dubartii dhokata moo dhokatu? Qaama dubartii yookiin gogaa saniin dhokataa ture sababa gogaa sanirraa fakkeenyaan paantii hojjetaniimi. Saniifuu sanaatiin alatti hojjetti deemuu. Siif hin galle obboleessa koo ammallee taanaan. Yaa. Dhaggeeffadhu waa tokkoon si gaafadha. Eshi. Ati musliima moo kiristaana? An muslima. Maashaallah. Quraanni ifa moo ifa miti? Ifa. Hadiisii ifa moo ifa miti? Ifa. Islaamummaan ifa moo ifa miti? Ifa. Dhossaan qabu. Dhossaan qabu. Kanaafuu waaqayyoo waan dhosse tokkollee hin qabu qaama saala dubartiis kan dhiiraas namatu dhosse malee. Namatu dhosse malee waaqayyoo waan dhossaa hin uumu. Rabbii waan dhossaa hin uumus hin uumneef.
Dhaggeeffasitti nima qaamni saalaa dhiiraaf dubartii dureessa ture beektaa? Asirra ture laa kunoo addarra ture. Addarra laa kunoo addarra ture. Kanaan booda waynee aduun na ajjeese jedhe hin dubbata dur qaamni kee hundisaa iji kee hin dubbata gurri kee hin dubbata miilli kee harki wanti hundumti kee hin dubbatan inaasaa afaan qaba hundumtu. Waynee aduun na ajjeese naan waaqayyo maal godha fuudheetu miilla kana jala kaa'ee laa kunoo laa miilla jala asuma asirra godhe laa asirra miillarra godheen. Kanaan booda waynee gufuun na ajjeese inqifaatiin na ajjeese achi fuudhee amma immoo luka gidduu godheen ammas immoo waynee ajjeese muqat gaddaneen jedhe dhimma kee bakka achuma taa'i bakka jedheen bakka achitti hambise. Kanaafuu dhossaa wanti jedhamu waaqayyo waan dhossaa sin uumu waaqayyo ofii isaatiin ifa. Eegga dhossaa ta'e maaliif uume? Eegga baalagee ta'e maaliif uume? Waaqayyo waan baalagee sin uumu waaqayyo waan hin taane sin uumu.